isin keessaa namni nama akka sahabaa duritti mudannoo guddaa mudatee baay'ee tumamee baay'ee hidhamee baay'ee irratti dhigee wareegama guddaa kafalee jira jedhan eenyuun ilaata sun innis anuma sima meerraanu kaasii seenaa sun akkamtu islaamee masgidaa ba'u maayikii jira meeganti keenyas dhagaanii ummati jettis karatti itti manuu yaga mudhiin cittutte jechuun ummati mucaan kan keebar islaamee jaaru ummatuma islaama gandaatu jaani achi abbaan kee qadarnu qabsoo namaatte mana namticha islaamis jalqaba itti dhaqee nama sii godhe jeesu daate dhiisanii dhaqee achi bulee abbaan kee odeeffannoo dhaqee akkanaan achi bulee dhaqee sanbooda achitti deema anuma riibaa keetiin barii karatti kara mana sheekatti gadi deemu jira karaa irratti wal afaan dhufne sanbooda iftuuba deebiitiin fiigee amma osoo fiigaa jiru ijoolleen درسا مسجد ديمتو شجيلان جاني كقرايس جرا علي مقدا يسبرتي ديمو جراني ولا فاندو جولين الدنغافن ان كريستيانس النبي خان ترون جو راري كسفاسون تابون فان بيرو دورين وان اركن قام مخلويتك زين رتركن دم مدنيت من قبني كان وادي سجور غزير كان باك يسن دو بتركن دفنت موسم بانك يسن نكاين هدو لسان تورنم دي دما خاني كان كراغوتني يعني توكماتو انا جلا غرغل يدكم غوتر كسن تباك يا افان سادي يمني بيروختن انه كون مو ديمي غند كسانا نايو كغاراو جرا ترارا كان دبرني مسجد تو كون غيسن اتشنا amma sumana chita bank yesoni wan jiranti bu onteya samud namticha nanti dhaqeen islaamis jeensan abe polisan hidha achi to'annaa rajul olchini sheekati gaf kan man isaanii bulti sana sheekh osante sahib abba khiya sana jo keetuman qaxamur man tirake mana police tabe raketini mani da seene galgal duran dhaqe sana inni sen wajjima bulle guyyaa lamadamo isa qoratani inni sen islaamis sana inni islaamis ma kamit dhufti fedhin makiya dhufeexan jo isani daada baasani tanmo hidha na khaane samud mali fidamtare jechuun fedhi kiyaan dhufa eegajatteeti abbaa kiyyaa yeroo sana waggaa 18 kunne abbaan moo kam jeen nama waggaa 18 guutiin badii isaatii fi kan hundaaf maatiitti irraa gaafatama nama amantii kiyyaan qabne yoonni waa balleessa akkamtiin irraa gaafatamaa jeen poolisootiinis moo hedduu abbaa kiyya walitti dhiyaatanii dhiibbaan isa yerummaa irra guddaa poolisoota muslimaatu dhiibbaa irra godhe kama qaanaadhaaf jechuun maqaa muslimaa baadhatantu jira isaanuma kana faatu nutumee maal naan jee amantii feetee qabachuu gaafa waggaa 18 dabarte amantii feetee prootestaantii ta'e naan jaa amma mo waggaa 18 haga guututti amantii abbaan keetti deebi'uu hindeessan anja geessan akkasuma janaanis haga waggaa 18 guutuu yakka dalagaa ittanii akka shakkatan taate mana hidhaa kana keessatti fitadhee waggaa 18 san guuttadhee ba'an jeen kun jecha keetti miti na jeela tuman akka yakka takka malee waggaa sana hunda achi turu heddaati anyaanni kiyya bakka amantii kiristaanaa deebi'ee maatii kiyyaa waliin jiraachurra amantii muslimaa kana qabadhee mana hidhaa kana taa'ee achi booda immoo amantii kiyyaa maatii kiyyaa wal kabajnee jiraachuudhaan barbaade malee amantii kiristaanaatti deebi'uu immoo hin barbaadu hin jeen maal si uummata muslimaatu si gorsi hin jeen maal si goonis hin jeen moo baajaa siibinnis hin jeen jeen hedduu hin jeen hawaata akka waan siif goonaan jeen takkan qabanii an amantiin kiristaanaa immoo amantii sobaa ta'uudhaan amanee jeen amantiin keessa duraan ture amantii sobaa ta'uu wallaalama amantii sobaa ta'uudhaan baree amantii muslimaa immoo ganaadhaan baruutudha yaada qabaan jeen achi bakka haga guyyaa 20 mana hidhaa keessa na tursanii saabata akka malee waan islaamaa qabatte arrarras booroo wayyaa jaaneetuma jaboonatuma baka shanshalata nutumani mal jaane ka aastaw nu qawma sirra hedduu ka nutumani mal jaane umman tis gizir ufte ka diga faarata garteni bochi garana daga wi dandare sing gizirte ka na bochon te abban ke ummati istuma kha isinu gafan wolin hidamte unta qabdi umman te jecho jar miata ka jaane aga isiwo hidani galkisan tujra jecho mate ummati yelle jecho achi adadan tiyes ufte mal jaane guyyaa iddoo booda mana hidhaati karaa sabaayidhaas soobneetti deebisnaa bakka ayyaaneen uleedhaanis na dadhabanii gizee gorsaanis sagan tajaan na dadhabanii sammuut gizee mana adadaa kiyyaa na galchan guyyaan sun saftii raggaataa miti akka tasaa saftiidha haalatni immoo bataskaaya nageessu deemu samboota bakka adadan tiyya duru foonfaa bilcheessu jirti mana keessa እነዚህ እኮ ነው በመተተኞች እነዚህ ነው እንደዚህ ያደርጉት ያኒቲ በቃ አኳን ሲሪ ወይፋ ጎደ መተት ይፋ ጎደኒ ኑ ከነው እንተ ጎደኒ ሰበከኒ ተቆጣ ማለኒ ሰምቦድ አንስ ያዲ ሲዳ ከነ ያ ሄዱ ደቃ እስነማ ጀብዱዳ ያዲ ሲዳ ወይን በኔፍ አመና ደዳخነን ታውጂትን ኡማት ይተያሳሰ ኡማት የለም በቃ ልጅ ቤታችን ነው ሜዲ ያለበት ተዚሊስ ማና ከኘገሉ ቆምነ ተዚ ፎም ብልቻስ ነው ሰው ይደራም ቡይ ማለሰሪቲ የሙ ቀባጂት በቃ ይየ ዲዲ ፎን ሳይለና ያቺሳኒ አንስ ሱዳ ዲዋንት ማናን ነገር ቸነማ ጊዜ ማነ ገኘው ካ መክሪባ ፍሻይ ዱግዜ ነው ሀርከ የሙ ሄዳ ደጅራ ሰምቦደ ልቹን አራ ካንከ ከሲ ደኒ ማል ዳፍ ኒ በደጃኒት ማን ሞይዳ ሰኒ ወደኒ ነባ ሰኒ ባር አልቀውማው ጊዜ ማነ ነገር ቸኔ ማ ሀርከ የነ ሄዳላ ንፍንጫና ገን ነባ ሳንጀ ማነ ከሰቲን ኦልዲ በሶ ማን ፍንጫይ ለመዳ መስገን ነባ ሰን ማለ ፍንጫኑ ለብደ ማን ተነን ጀተሚ ነረዳበተን ከምተ ፍንጫና እንጂ ለመደ ገባ ሳዳ ሰው ወሶ ይተመለ ፍንጫው ለነ አሞ ፍንጫኑ ፍሚቲያና ካን ኢትቦ መርባዱ ጅረመለ ማለ ሐለተ ኸንዋን ሳሙርተ ፈተዋሪን ያዲብ ጊዜ ገን ነባ ሰን ነራች ገርገላ እንጂ
jedhanii narraa achi garagalan isaan kopheetti jechumatti hin baafadhe miilaan fiigee sanboota. Abbaan kiyya hattuu qaba yeroo san makriima shanii dunuun kun addallee sin baafatu guyyaa san guyyaa saftiidha gabaa magaalaa Baddeessaati guyyaa gabaa waan ta'eef namnis nama horii faate nama faa haate hattuma dhugaa san saanii ganti guutuun na jala fiigan amma akka qottoo qabate hundi na jala fiigu jira ijoolleen darasaa wayitis ni jirti na dura bee ijoollee darasaati ijoollumaan mucuma Sikabu hedanattu dhasanii jala. Jalmaatu mucuma jalqaba masgida hojii wala garee Aliyyi Mustafaa jennu kan isaan kana wajjin darasaan isaan hojii jirtutu jira na dura baali gisee na harkan na beekanii karaa naa baran isaan inni tokko immoo qottoo qabatee na jala fiigu na jala dhaabbatu hundi yommuu jechuudha. Hattu siyaanii. Hattu dhugaasee osuma fiinu osuma seenu caakkaa kana seene sanbooda muka wayii kan muramee gogee jira muka kana gufadheetiin lafa dhee. Simtuu kafee ganna kana. Sanbooda giseen kofo lafaa waliin kan yoon kiyaamas fiigus hundi doo na qaba jeetiin akkuma ciise lafatti hafee sanbooda inni barbaadee na dhabee deebi'e achiin ol ka'ee kamiila kanarraa dhiinni na yaa'u achi ganda keessaan deemee fagaalee bakka darasootaa san gaafataa ni humbeeku ijoollee gaafata jechuudha nama gaafata karaa kanaatiin deemee osuma deeme darasoota dhaqee darasaa ijoollee warra jimmaataan hedduu jirani cina harka dhiigaa gisee irratti argan rifatan baay'ee rifatanii giddanii shejjaatti jaanitti isheen tokko jira inni naawii dhaqaraa gaara wayii jalatti zaawiyaa qaba naawii dhaayeetii ganda keessaa bee jira eessan bira nageessan ijoolleen achitti qalamni tokko sin harku jaalachi nageessanii sanbooda maatiin kiyyallee bakka ammantii baay'ee darifattee foolisotii waan achi illee waan agartee jirtuuf miidhamee jira jettee taamantii miidhaa kana wajjin mucaan baara gaan kana waan dhukkubarra boo'attee hedduu tokko bo'aa turte. Galgalallee waan ta'eef lafti yeroo sana. Achi bakka sheeka imaama ganda keenya shee'amati yaanitti jira isa bira dhaqanii gandatti nuuf deebi'u nuti amantii isaatiillee irraan tuynu barnootuma isatti haa deebi'u jaanii sanbooda baaraddiin keenya kana hojii isheenii ijoollee darasaa san bira dhufanii darasaan sun hundi garsiisuu hidan bakka na dho'isanuu hin tuynu akka nuti akkana kana yaa'anii ijoolleen jiiltee jechuudha Mammadaamiin fayyanii Rashaad jaanii ammas mucaa innis nama Islaamii warra Jimmaati isaan kana faatu jira. Aanaa agarsiisu sana baaraddiin uumafaa jechuudha. Eegessa kan nuti tuquudhaan deemnu aan obboleessaatti nan amantan ijee baaraddiinis achi isheenii isaan hojii jiruuf nuuf fidanii zaawiyaa shejjii san fidanii achi na fudhanii mana na deebisanii sanbooda akka guyyaa 15 kana gisee gahu shejjiilaan jaaniitti biyya baaleetti qubate karaa baaleetti jirjirrate Baddeessarraa. Darasaan tun achitti barsiisaa Alima guddaadha. Karaa baalee sanitti darasoota kana wajjin deemuudhaaf murteeffatan booda achiis gisee dhaqu Alima guddaa Sheekh Mahammad Sa'iid jaaniitti jira akka ilma isaanii na jaalatanii Sheekh Abdurrahmaan Hussein Faadhaa inni suni dura matniilee isarra qaree ture walitti firaas isaan Abdurrahmaan Husseiniin. Eessasantu shejjiilaa sana achi galchee akka maatii sana laala waan hin barbaadu hundi naaf godha kan inni nyaata amma nyaadhee mana isaatti gabbeeffaa masgiidaan yaamee afaan naakaa muka jaartii sarrattuu nanaa manuunnaa'e haga sanitti akka rabbiin maatii kanuma akka maatii kiyyaa naakaa Rabbi si hiira jechuudha. achitti jeejaa giseen ga quraanaa kayya buusee maal jee ummanti yemmuu dila kana hunda ba'uu jirti maal naan jenne kunis dawwalee natti hin baaraddiinis sanbooda akka ganda deebi'ee kan quraana buusee booda ganda deebi'ee waggaa tokko foo eegantaa ammas baaleen lammada deebi'ee osula akkana osulaa fi quraana irra deebii achitti koo qaree achiin karaa finfinnee kana nasoo karaa dukaam hamdii keenya bira dhufee jechuudha. Hamdii yeroo sana kiristaanummaa keessa jira. Yeroo sana inni kiristaanummaa keessa jira. Inni yeroo kiristaanummaa keessa jiru sanillee ilaalcha bareedaa nuuf qaba. Yeroo hedduu ijoolleen teenya hundi taa'an fanillee ilaalcha bareedaa nu qaban. Hedduudha wal jaalanna amantii irratti illee qiriin yoo jiraatte illee immoo ifirraa wal dhiibuun feenu. Inni yeroo sanitti illee na deeggara garuu mujaartii isaa shoo amantii kanarratti akraarii amantii akkasiin isin inni immoo baay'ee nu jaalata akka isa bira jiraachaa ture waggaa takkaa fi akka isa bira jiraadhee biyya deebi'ee achi booda kara qobboodhaa deebi'ee ka quraanni isaa garas ture isa xiqqoo na jalaa galee qobboo deebi'eetiin jalarraa kaasee quraana sammas buusee kitaaba kiyyalle achiin kaasee jechuudha. Baay'ee itti dararamteerta islaamummaa kanatti. Yoo jechuun warroonni kuuwwan fakkeenyaaf baaruddiin illee akkana kaasee hamdiilleen mudannoo sirra xiqqaa mudatanii baay'ee mudannoo sirra xiqqaa waan xiqqoo jedhamu mudatanii tarii isaan keessatti hafuudhaaf illee obsa dhaban jedhee yaadu. Ati garuu hanga dararaan kun marti sirra gahu islaamummaan kun yoo sitti hafe akkasitti mummuurra akkasii hidhamuurra yeroo sun hunda wareegama kana hunda kaffaluurra yoo sitti hafe maal rakkoo qabama islaamummaan. Yeroo sanitti wanni naan murteeffadhee amantii kiristaanaa amantii soba ta'uu eegan bareefu amantii musliimatti eegan dhufe immoo amantii musliimaa tanas baruudhaan qaba jeetii murteeffadhee waan takka osoo bariin dhiyeessuu osoo hin taane itti dhiyaattee bartaa itti dhiyaadhee amantii islaamaa kan wayitamuun baradhuun qaroo baattuu darasaadhaa wajjin jiraachuun ji'a takka darasaadhaa wajjin jiraachuun beekumsa siitaati. Beekaa deemta jarara waan dhageeffamu. Baraa deemta daranuutti jaalachaa dhufe amantii islaamaa amantii dhugaa ta'uusis daranuu kan yaqiinsaa dhufe soo immoo jalqabumaa amantii kiristaana sanitti hin deebisu waan fedhetes maaliif soba irraa deemte tokkotti hin deebitu innis soba ta'uusaa amanee amantii musliimaa tan immoo barumsa ittiin qabu yeroo sanitti eegas immoo eegan bara osuma baradhu darasoota irraa isimaan dhagaa wantoonni dhagaa'us bakka
rabbi malee gabbaramaan hin jiru isan dhalchine isan dhalanne kana kan hundi barachaa dhufe sammuu daranootiin keessatti jabaachaa deemu malee wanni boodin irraa hafoon ijaamusun hin jiru. Osoo islaama ta'uu baatte maaltu sitti fajjala maal fa'aa dhabde? Waan guddaan dhabee dura inni dhabu kabiraa maal ta'e islaamummaa namni islaamummaa dhabee waan guddaa dhabee bara islaamummaa eegan harkadhee moo waan guddoo takkan harkadhee wanni irraa fee jiru jeetiin amanaa jechuudha. Maal harkatte islaamummaa argachuu keetiin? Gammachuu guddoo takkan harkadhaa sammuun tijjeliin boqonnaa harkattee bakka alhamdulillah warra amantii musliimaa kanas hin qabatee yaa rabbi as fide jeetiin kadhachaa fide yeroo iddoo qaamtii kana faayina hin beeku maaliif ilaalchinni qabus waan hin beeku yaa rabbi isa kana faa keessaaf akkaan amantii islaamaa kanatti yaa rabbi naaf jeetiin yeroo iddoo kadhachaa ture sheekootu hundan kadhachiisaa fi ture alhamdulillah immoo inni illee karaa amantii kanatti naa dhufe hedduu akka bakka daranuu gammachaa deeme malee akka namni biraa dhufuun itti hawwa malee amantii islaamaa harkachuudhaaf waan itti gaabbuun qabu jechuudha. Wareegamni kaffaltee hundi gatii qabaa jechuudha amma. Gatii guddaa na biratti qaba. As boodallee yoo aarsaan biraa kan kafaluu jiranis numa kafala malee waan irraa duuba deemu hin jiru. Mashallah wallahi ejjennoon kan kee nama hedduu barnoota ta'a. Yeroo kanatti namoonni hedduun qormaata garaagaraa gara amantii kanaatiin isaan qunnamuu danda'a garuu immoo wanti isaan ta'aniif wanti isaan argatan waliin madaalu. Kuni qormaata seenaan islamaanuu kaastan seenaa baay'ee garaa nama boreessu baay'een namni waa irraa barate jedhee yaadu mashallah carraan deemee si bira ga'e guyyaan olchaan qabu jettee yeroon kamimee akkamitti gara islaamummaa kana dhuftee dhugaa fi sitti ta'e maaltu ejjennoo si dhorkee amantaa dura keessa turte irraa obboleessa kee ilaalteeti moo bal'isiin akkasii waan as keessa jiru. Maatiin keenyalleen daranoo akka karaa bataskaanatti deemuun wal dhiibanii mangistuu jaanitti isatti na kannanii isa wajjin bakka bataskaana deemee baradhamaa ture jechuudha. Achitti osoo barachaa jiru sanboota yookaan sanbatamaa keessatti beektaa mazmuurii faada barattaa maal jettaa wayita ayyaanaa fa'aa taabootii kana fa'aa naanneessaati. ሳዶም ስትቃጠል መርከቧ ሲበዛ ሊተወኝ አይሻም ህጉን እንደዋዛ ህጉን በማሰቤ አምላክ ፈረደልኝ የጣዖትን ካባ አውልቀህ ጣልክልኝ ጀኔ ፋደ ናን ገርሞኒ በተስካና ነሳ ጅሩታ ቦታ የጣዖትን ካባ አውልቀህ ጣልክልኝ ጃ እኒ ደርቢዮ ካሚ ካኑቲሞ ናነሱ ጅሩ ሆኖ ካሚን ቱሪስ ጋፊ ነገረቲ ወማ ደምዲ በስመጀኑ በቃ እጂ እንተልቲ ተከታኑ በርስ ጅራ ኢሲሱን እንዲሰ ኢሲሰላለ ኔ ዲብኔ እንኳን ማርያም ማረችሽ ማል ጀኔ ዲብኔ ሙጉያ ካና ለደለመዳ ጋፊሊን ቱነ ከሰቱ ማርያም እንዴት ነው ሰውን ልትመር የምትችለው ጄትን ጋፊ ጋፈቻ ቱሬ ሰምቦ ሰምቀ ወለውኒ ከኛ የዱ ሙስሊሞት ፋቱ ጅራ ጆሌ ሙስሊማት አናቱ ጎርሰፋ ጃኒ ተሸከኒ ነት ካፋ በቃ እነሱን ካኑቨርሲቲ yeroo sanitti caalma yaanni yenumaatu ijoollee musliimaa kasaayiba kiyyaatiin karaa amantii kiristaanatti afeeraadha yaada qabu garuu gaafilee isaan si gaafatan dura ifi gaafattee deebisa isaa baruu qabdachuuf gaafachaa ture isiinu Yesuus Kiristoos gaafa isin daltu isii eenyutu hiikee isaan maannee maaraate jeetiin gaafii gaafachaa ture tanaafillee deebisaan harkanne ammas ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጀንማል ያን ጎርሰን ቤታ ሰናከም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ጌታ ሊሆን ይችላል? ጌታ እሱ ፍጡር ነው እስቲ ፈጣሪ ነው ትንስ ጋፊነት ይዘጋለ ነው ካሱ ፍጹም ሰውም ነው ፍጹም ጌታ ነው እንጃ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ፍጹም አምላክ ነው እንጃ ሄዱ ጋፊን ትነር ከስቲ ኡማማ ቱርቴ የሮ ሄዱ ዮን ኢሳ ተኩቻ ኢሳስ ኡሜ ማርያማስ ኡሜ ኢሳ ከነት ዮና ማኑ ረኮ ቀባይ እንጂ በአቡ ኮማመን ነው እሱን እንድንታዘዝ ያደረገን ነው እንጃ nama abatti amaneetu ilma kana jala deema isaatu ilma kanatti akka amanu nu godhe jaaniiti har'a kanatti wanti jaanii akka gaafilee kiyya kana akka mataa keessa faana dhaanii na keessatti dhorkanii sanboota achi gizeen galu ammas torbee lammadees akkamatti gaafileen tun akka narratti uumamaa turte yeroon deebi'ee gaafii gaafadhes gaafii deebisaan harkan sanboota akka karaa amantii muslimaatiin deebuu qabaa jee sammuutii murteeffadde gun kana murteeffaddu moo waan kanaan beeku wanni ati sammuun keetti adde kon shaytaanni baasutti maatiin kiyya dhagaano sunan islaamummaan qabatiin gizee jimmanni gowama taayiree jaanii ganta kan jira saayii babbaa kiyyaati isa bira dhaqee akka inni islaamessuun gaafadde ogguna kana jiruun gaafa obboleessan kee baaraddiin illee karaa amantii islaamaadhaa dhufu abbaan kan kee hedduun shakkeen illee hedduunitti aare saba saniitti waliin dubbifnu yoo ammaan tan immoo sii kana karaa amantii kanatti kainaan feeyute jaboo walitti arraa nama sii godhaa naan jee nama biraatiin sii godhaa jimmata kana dabarsi jimmaa kaanii naan jee jimmaa kaan sanii hayyee jeeti jimmaa kan dabarse jimaata malee shaada qabachuun hin danda'amu jedhani akkasitti amanama qabaale fene numa ibaadatu numa godha garuma waa'ee diin kan biya kan baay'inaani sambuuti jimmata kaan san eeguudhaaf abbaan kiyya immoo na barbaadu jira osoo maqamana kan waliin hin geeganta kan jechuu bakka bulee jechuu ganda guutuu olgee ganda keessaa fagaadde sammuu gizee jimmanni sun ga'u gizee itti dhaqu inni sun nama mana huccuu qabaa uffata fiduudhaaf karaa finfinnee akutee bakka jimmata ganaadhaa goonuu naan jee ammas inni saayibni abbaa kiyyaa kan jennu kun samboota bakka ana hedduun itti dhagahame jimmata kaan ammas dhaqeetiin sheekaa jira sheeka tokko bira gizeen dhaqee kana inti jedhu innis hedduu akka abbaa kiyya kana akka
hayyu seera tokkotti beekanii seera kana biyya katti beekan wanti keenya seera kana beeka waxmadii nunaqee nu hidhatti amanan shayini sunis islaamessuudhaaf ni sodaate akkas ati murteeffattee jirta hayyee qoy baqa laalleetti sii goona mal jedhu jimmata kanas na dabarsanii jimmata lama akkas na gizee na dabarsan jimmata sadaffaa immoo sheekuma tokkottis nama tokkottis ni mujeetuma mataa kiyyaatti murteeffadde osoon san islaamiin abbaan kiyya na qabee dhiibbaa biraa irra geessisurra islaamummaa qabadhe achumatti dhiibbaa hunda qeebaluudhaaf qophiidha jeeteen dhaqee lagaweetu jira qaama dhiqadhee maal jee kee hara maskiidaa deeme saahiba tokko gaafa osoo barannu hojii jiru jira Aliyyi Mustafaa jaanii isaa wajjin wal agarre eessa deemte gisee ani bara akka jimmatti deema shaadaan qabachuu barbaada ustaazatti moo waan jaayeen irraa himan anis sodaadhaan irraa ittiin taa qofan jeen hayyee sirraa hin hima marhaabaa naan jeetu innis hojii deemne gisee maskiida deenu ustaazatti ol ka'ee mucaan kun akka taamanti islaama qabachuu barbaada karaa kana dhufee jaanii itti himan achi ol na kaasanii shaadaa na qabsiisee achi karaa sayini shaadaa qabadde karaa amantii islaamaa wal dhufee jechuudha. Adeemsa kanaan shaadaa qabatte. Amantu guyyaa san wal lolle amma amantaa kana dhugumaan ati manaa ban ta'us zaahiran ta'us amantaa kana na harkisisii jedhee tana halkan hanga sa'aatii 5 tuqii keessa namni tokko na bira hin jiru osuman du'aa godhu osuman godhu halkan sa'aatii 5 gizee godhu bira sakhiyyaa kun hamdiin kun ciroo kolleejji barataa halkan sa'aatii 5tti makanarraa bu'e gizee bu'u du'aa an dura godhaa jiru kana inni quban qabu achi dhufu maatii mirga jedhu maatii rafanii jiran asuma rafna maali isaan rafanii jiran hin jedhan faxarillee ni jira asuma jira faxarillee naa dhufee ni jira kanuma waliin nyaannee as wallahi na bira bolle gaammanne kan keessa ammantan an nan du'a kan nan du'ee tanan ammantan maalin jedhee bu'a way osoo ani karaa duwwaadha san adda baafadhee tanan qabadha jedhee osoo yaada qabu rabbiin kiyya akkamitti na ajjeesaa jedhee tanan abjuudhaan hin bu'a nan du'ee hin bu'a saahiboonni kiyya kun hin dhufan giza dhufan saahiboonni giza dhufan katti dhufanii bu'an aboo silaa du'ee ani waa tokko qofa naamanas itti dhaammadhaan jedhan saahiba kiyyaan dachaasaa abduu farim jedhama maal yaa hojja qabbu'a dhiisin jedhan obsa barin jedhan silaa du'ee hin deebu obsin jedhan garuu amaana guyyaa booru garuu fuula rabbii duratti sin gaafadhaan jedhan maal ani yaada nan qabu muslimummaa nan qabadha jedhe soo yaada qabu tanen erkattummaadhaaf abbaa jala gaafan achi bee islaamummaa nan qabadha jedhe soo yaada qabu tanan rabbiin taajittutti najjeese akkam qabrii kiristaana san geessanii nan awwaalle qabru muslimaa naannoo keenya asuma jiru kanatti akka isaan na awwaalan narraa teemiin jedhan aan mudii kanatti saddaan manaabaan jechuudha manaabaan akkas jedhan dachaasaa abduu farim kun maal nan jedhan tani matti mana jedhan guyyaa borumus gaafachuuf hin dandeenye sashiinaan jedhan abbaa ganda keenyatti hime namni marti akkatti dhufa samboda abbaan kiyya maal jedhola lijii yaalabbat botaa nan jee ayaayuunum jaakatti bakka mucaan kiyya jee malee hin awwaalamu gurbaan kiyya jellola abbaan kiyya kun ani man du'aa kuni gurra kiyya nan dhagaa waan abbaan kiyya loolu kana dhageetanan gammada keessatti hin gammada bakka mucaan kiyya jee malee hin awwaalamu jedhee achi siree gubbara gidina kaan maskaani gamanaan deema maskiini gamanaan deema yaa'u gamanaan aan deema masuman aan deema jedhe sumana karaa qabrii muslimaa kana aan deema sumana kana laaloo akkatti hin gammada booda fuudhanii qabrii muslimaa kan nageessanii qabrii keessa na kaan biyyee natti hin deemifne ajaa'ib rabbi kana osoo biyya natti deebisin samiin zeeroon tun akkanatti teesse gizeen ollaaloo samiin teesse nokkatti mul'ati samboota irra maaliin jedha way jedhu osoo rabbiin kiyya sun muslimummaa nan qabadha jedhu yaada qabu kamittiin ajjeesa garuu yaa hojjeta sun bu'aa jiru achi keessa qabri keessa sun bu'aa jiru qabriin tun didichaa kanatti bakka didichaa waan didichaa deemu nan daga ne dhufa bitaaf mirgaan akka natti dhaabbata uffanni isaanii gubbarraa kaasee hanga dakatti adi maal jechaa jirte naan jedhan maal jechaa jirte gaafatan naan jedhan osoo amantaa muslimaa kana nan qabadha hirkattummaadhaaf abbarraa gaafan achi ba'e amantaa kana nan qabadha hangasummoo tooftaa ittiin isaanirra achi ba'uun qonan mijjeeffadhee tanan islaamummaa qabadhaa jedhee osoo yaada qabu kamitti rabbiin ajjeesaa jedheetan kanaan hiraaraa jedhaan jedhan isaantu na gaafata ammoo warra qabrii keessa natu ifa kun inni amman tana yoo qabrii kana keessa si baafne amantaa kana ni qabattaa naan jedhan wallahi yeroo matakkaaf deequma muraasaaf odona baasani wallahi amantaa kana nan qabadhaan jedheen haadhaaf abbaa wanti sodaadhuuf sin jiru numan qabadhaan jedheen wanti fedhe sanaa ta'uu mala amantaa kana yoo qabachuu baatte immoo ammallee fuunee asitti si deebifna qabachuu baannaan ammallee asitti deebifna yaani quraana guddaa quraanni sun diimaadha keessa isaanitti kana quraanni sun bal'aa si xiqqaallee miti bal'aa kana harka lamaaf fudhanii itti kenna quraana kanan qabadha immoo yerri hin deeman si deeman qabriin olitti aaku sun waan kana gaddeebisee beekan anaan ganda kana mul'ata ol ba'e haa jedhatan keessatti gaddida karaatu maddiidhaan deema namni karaa deemaa jira namni kun harka jedheen qabricha kana keessatti gaddidee tanaan amma gideen ol jiru akkuma abduu farim kan jedhamu gabboonu obbola sun gurbaanii waatti dhaammadee san hangabasaati gaddeema akkuma hin jedhan hayboonaan jedhe duuti awwaalamte sharaan dhaabbatee taaziyaa irra jira gandi ati maal godhaa jirta isaa baatee naan jedhe akkuma akkan itti beetu jiraan jedhe akkan itti beeni jira ati ammaan tana nan harka jettee nama tokkotti nan himin jedhan ani galgala suuta jedhe tana sa'aatii dabarsee manatti galaan jedhe sanboota irra inni hubaqaanaan jedhe ani immoo maalin jedhe murteeffate amma bosona keessatti kasha ture